ዛፍ መትከል ከተፈጥሮ ጋር መስማማትና መግባባት ነው። ቦሶን ጅራና ዋን ሁንዱምቱ ጅራ ኢቱ ቦሶን ኩን እንጅረ ቡኒስ እንጅሩ ሙካ tokko yoomሩ ኦሮሞን ሙካ ሜቅ አከበከቡስ ኢምቤክ አዳ ከናኒ ኡመመ ፋና ወሊን ተኤ ወሊ ገሌ ጅራቻ ከን ቱሪ hojiin biqiltoonni dura qilleensa gubataa kan jedhamu kaarboon daayoksayid kan jedhamu san harkisuudha. Warra kana godheef addunyaan in kafalti. Bosonaa fi daldala kaarbanii. Daldalli kaarbanii jechuun maal jechuudha? Akkamittis daldalama, eessattis gurgurama. Yaa'uun nuyi addunyaa matti dhiyeessuudhaa fi eessatti akka gurguramu immoo gabaan hin jiru akkuma addunyaatti. Gurgurtaa kaarboonii yeroo jennu kaarbooniin akkuma beekamu dooniyaatiin hidhamee yookaan immoo madaalamee gurguramaa miti. Konvershinii qabaa halittiin jijjiiramu qabaa kanaan jechuudha. Amma addunyaan gara sanaatti deemaa jirti. Toon of kaarboon daayoksayidii tokko $9 walii galle. Isaan maal godhu kaarboon daayoksayidii qilleensarraa harkisamee diipoozitii ta'e kana sikustarii kan ta'e kana isaaf kaffaltii kennu jechuudha. $1,40,000,000 duraa bituudhaaf waadaa galanii jiranii. ሊመጣ ያለውን አደጋ ለማስቀረትም በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ስለሆነ jijjiiramaa fi faalamni qilleensaa yaaddoo biyyoota addunyaa ta'eera. Gammoojjummaan babal'atee ho'i addunyaa garmalee dabalee cabbiin bantiiwwan lafaa baqe. Roobni yeroo eegee roobuu dhabuun hongeen mudatee lolaa fi bubbeen qabeenyaaf lubbuu namaa hedduu kaaga'e. Kanarraa kan ka'e rakkoon jijjiirama qilleensaan gahu ajandaa marii waltajjiiwwan gurguddoo idilaa addunyaa erga ta'e bubbuleera. Biyyoota guddatanii fi guddinarra jiran gidduu gaheen jijjiiramaa fi faalama qilleensaa keessatti qaban walgituu baatullee sababni isaa gaazota ho'a ukkaamsituu qilleensatti gallakkifamu kan wal qabatudha. Biyyoota guddataa jiran biratti maddi gaazota faalamoo qilleensatti gallakkisuu harki caalan akkaataa itti fayyadama lafaa fi mancaatii bosonaa wal qabata. Biyyoota guddatan biratti ammoo gaaziiwwan faalamoo yookaan kaarbanii warshaa keessaa qilleensatti gallakkifamu adda durummaan eerama. Haftee qabeenya bosonaa Itoophiyaan qabdu keessaa harki caalmaan Oromiyaa keessatti argama. Qabeenyi kun madda jireenya uummata naannoo biyyaa fi dabrisa addunyaa ta'ee tajaajila. Gumaachi bosonni misooma hawaasummaa fi diinagdee uummataa keessatti qabu kallattii lamatti qoodamee ilaalama. Faayidaa kallattii fi tajaajilaati. Faayidaan kallattii bosona irraa argamu kan akka muka ijaarsaa, muka qoraanii, utubaa, xaawulaa fi bu'aawwan bosonaa muka hin taane kan akka dammaa, bunaa fi urgooftuuwwan adda addaati. Itu bosonni kun hin jirre bunnis hin jiru. Bunni tu hin jirre immoo maqaan jimmaas hin jiru. Kakootiitti jechaadha. Maaliif amma nu argaarra malee saasaa waan afaaniin dubbatanii dhiisan miti jechuu kooti. Erga lubbu qabeeyyii hundi isaati oksijiinii barbaachise waan qabeenya uumamaa kana argaa achi qabeenya uumamaarra oksijiinii argataa jiraanne jechuudha. Bareechinee eeggachuu qabna. Ilmaan nama bareechee eeggachuu qaba jechuudha. Bosona kana keessa faariyaa adda addaa jira, bunni jira, ogiiwwan jira, gaagurri illee wanta adda addaa jira keessa. Kanaaf nu fayyada. Irra keessi magariisa bishaanis keessa yaa gajjalara masinoodhaaf waan akka caatiitiif akka timaatimiitti itti fayyadamna boona jechuudha. Qabeenyuma uumamaan argame kana mi'eessituu urgeessituu adda addaa jalaa fudhachuudhaan kanneen akka dammaa, kanneen akka bunaa, kanneen akka wagiyoo wantoota kana bosona keessaa gatii argamanuu fi bosona sana kunuunsaa eegaa irraa fayyadamaa jira. Faayidaa bosonaa tajaajilaa wal qabatu ammoo eegumsa bishaanii fi biyyoo bakka jireenya lubbu qabeeyyii adda addaa fi qilleensi jireenya dhala namaaf mijataa akka ta'u taasisuun kan wal qabatudha. Hojiin biqiltoonni dura qilleensa gubataa kan jedhamu kaarboon daayoksayid kan jedhamu san harkisuudha. Isa harkisanii maal godhu gara qilleensa faayidaa qabutti oksijiiniitti jiru. Oksijiinii kana nutu unata. Innaa kuni horiitii waan lakkaa'u miti. Ni duraa isa kana. Doodhuma taa'u sanitti ammoo lubbu qabeeyyii hedduu of keessatti hammatee jiraachuu isaatiin bu'aa guddaa fiduu danda'a. Hawwata turistii ta'uu danda'a. Oomishtummaa midhaan eeguu danda'a. Kan bishaan haala gaariidhaan akka jiraatu ta'uu danda'a. Jallisiin haala walirraan cinneen akka tajaajila kennu godhuu danda'a. Bokkaa gahaa argata. Bishaan gahaa argata. Bosonni jiraannaan waan hundumtuu jira. Biyyeen illee jira. Bineensi illee jira. Namni illee jiraata. Kuni bu'aasa jalqabaati.
Kuni ta'ee booddee immoo kun kaffaltii kaarboonii kanarraa bu'aan argatu bu'aa dabalataati. Akkuma biyyaattis ta'ee naannootti yeroo dheeraaf qabeenya bosonaa jirurraa faayidaan argamaa ture bu'aawwan bosonaa kallattii qofarratti kan hundaa'e ture. Tajaajila bosonni jijjiirama qilleensaa xinneessuu keessatti qabu wal qabatee carraa gabaa daldala kaarbanii addunyaa irratti babal'ataa dhufetti fayyadamuuf carraa bal'aa biyya qabdudha. Jijjiiramaa fi faalama qilleensaa hunda addunyaa raasaa jiru wal qabatee bosonni akka carraa yookaan akka fala tokkootti ilaalamee jira. Bosona gaafa jennu bosonaa fi daldala kaarbanii. Daldalli kaarbanii jechuun maal jechuudha? Akkamittis daldalama? Eessattis gurgurama? Kaarbanii nuti oomishi isaan bukkeedha argama. Bosonuma sanarraa argama jechuudha. Daldala kaarbanii immoo kaarbanii kana gurgurannee uummata kanatti fayyadamaa goone nus immoo faayidaa kaarbanii kanarraa argannu uummata keenyaaf finnee ga'uu jechuudha. Gabaan isaa eessatti gurgurama? Gabaan daldala kaarbanii kun gabaan daldala kaarbanii kun yaa'u nuyi addunyaa matti dhiyeessuudhaa fi eessatti akka gurguramu immoo eessa gabaan isaa bakka itti dhaqamee gurgurama? Jechuun daldala kaarbanii nuti eegumsuma malee nuyi wanta beennu hin qabnu eeguudhuma kunuunsuudha. Akka inni hin banne akka inni hin mancaane akka inni gadi hin hir'anne gochuudhuma gaheen kan keenya. Daldala kaarbanii jechuun akka baranneetti akka hubannoo isaa qabnutti taanaan akka carraatti ta'ee waldaan keenya aanaan kun hin fudhatama taanaan daldala sana hin arganne ni abdanna. Gabaan isaa eessa? Gabaan hin jiru akkuma addunyaatti naannoon kun reed pilaasiidhaan haala reed pilaasiitiin jijjiirama agarsiisaa jiraadha kan hubannoo qabnu. Muki keenya kun kaarbaniin nama burqisiisaan illee jirullee akka gabaarra ooleetti kan hubannoo qabnu akka sanatti qabna hubannoo. Carbon trading kun maalidha? Simply muka dhaabda. Mukti ati dhaabde sun akkuma sila jenne qilleensa gubataa carbon dioxide jedhame kan hangam harkiseera kan jedhutu lakkaa'ama. Isan lakkaa'ame biyyoonni guddatan immoo jiru warri industrialized ta'an kuni isaan maal godhu carbon dioxide qilleensa irraa harkisamee depositii ta'e kana sequesterii kan ta'e kana isaaf kaffaltii kennu jechuudha. Innaa amma akkaataa biyya keenyaa kanatti waan kuni waan baasudha. Maaliif lafa biyya keenyaa tokko fudhatte baay'een isaanii daagaa slopiidha. Achirratti dhaabne simply kanuma mukti gad harkisuun teenyee horii argachuu dandeenya. Isa sana faayinaansii godhu warra biyyoonni guddatanii amma addunyaa gara sanaatti deemaa jirti. Nu biyya keenya illee amma badaayyaa irraa fayyadamaa jirtu except humboo amma baalellee jalqaban itti fakkaata. Inni faayidaa cimaadha. Kana jechuun maal jechuudha namni callisee muka dhaabee otoo guddisee hanga inni qilleensa irraa harkise carbon dioxide gubataa kana ilaalame carbon deposit godhe ilaalame hin kaffalamaaf jechuudha. Simply horiidha jechuudha bakka cash. Inna imaammata baasu akkaataa biyya keenyaatti immoo akkaataa lafa teessoo biyya keenyaatti immoo kuni waan nu baasudha. Sirni daldala kaarbanii bosonaa akka madde shoora bosonni jijjiirama qilleensaa keessatti qaburraa ka'eeti. Bosonni yoo kunuunfamee fi akka deebi'ee misoomu taasifame qilleensa faalamoo yookaan kaarboon daayoksayidii kan xuuxu yoo ta'u yoo manca'e ammoo gara qilleensatti gad lakkisuun sababa jijjiirama qilleensaa ta'a. Koffaa bosona kunuunsuun mancaatii hir'isuun kaarboon daayoksayidii qilleensa keessatti gad dhiifnu nu xiqqeessa. Lammaffaa immoo biqiltuun sun lubbuun jiraachuun isaa kaarboon daayoksayidii qilleensa keessa jiru. Kaarboon monooksayidii ta'u kaarboon daayoksayidii yookiin ammoo kaarbanii qilleensa keessa jiru kan qaamota adda addaatiin gad dhiifaman. Lubbu qabeeyyii adda addaa arganin ta'uu danda'a. Kan warshaawwan adda addaa irraa bahuu ta'uu danda'a. Kan tiraanspoorteeshinii adda addaa irraa bahuu ta'uu danda'a. Kana hunda ofitti xuuxuudhaan qilleensa keenya nu tasgabbeessa jechuudha biqiltuun. Kanaaf daldala kaarbanii jechuun keessattuu biyyoonni guddatan baay'een isaanii baay'inaan warshaa fi geejjibarra bal'inaan gadhiisu qilleensa gubataa kana baay'inaan gadhiisu. Kan gadhiisan kana biqiltuu nu ammoo baay'inaan biqiltuu asitti kunuunsine biqiltuun nu asitti kunuunsinu kun qilleensa keessaa walitti xuuxaa jechuudha. Xuuxee of keessatti hambisaa jechuudha. Sirni daldala kaarbanii
qaama kunuunsaa fi misooma bosonaa irratti bobba'e jajjabeessuuf kan yaadame yoo ta'u, daldalli kaarbanii bosonaa haala lamaan raawwatama. Inni jalqabaa piroojeektii bosona uumamaa kunuunsuu irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u, mancaatii bosonaa xiqqeeffameen shallagamee gara walqixa kaarbaniitti jijjiiramee gabaa addunyaa irratti dhiyaata. Inni lammaffaa piroojeektii bosonaa haarawaa misoomsuun yookaan bosoneessuudhaan qilleensa faalamaa yookaan kaarboon daayoksayidii akka xuuxu taasisuu fi kunuunsi tilmaamamee gara gabaa addunyaatti kan dhiyaatudha. Gurgurtaa kaarboonii yeroo jennu kaarbooniin akkuma beekamu dooniyyaatiin hidhamee yookaan immoo madaalamee gurguramaa miti. Bosona nuti misoomsine sana bosona nuti eegnee dhaabne suni akka biyyaatti in safarama. Mukti tokko kaarboonii hammam akka inni qabamu hin beeka saayintifikaali. Sun hin beekama. Suni safarameeti paartii sadaffaadhaan waan nuti hojjennee veerifaayi goone sun nama sadaffaadhaan veerifaayi edda ta'e booddee gurgurtaa kaarbooniif dhiyaata jechuudha. Kaarbonii jechuun gaasota ho'a ukkaamsan jedhama. Greenhouse gas emission kan jedhamu afaan faranjiitiin. Gaasonni kun kaarboon daayoksayid, kaarboon monooksayid, salfar daayoksayid kan jedhaman kanneen miteenis dabalatee jechuudha. Kanneen yoo gara maallaqaatti jijjiiramu garuu kun hunduu walitti hidhameeti kaarboon daayoksayid equivalentii jedhameeti haala kaarboon daayoksayidii jijjiirame konvershinii qaba haala ittiin jijjiiramu qaba kanaan jechuudha. Dhaabbanni bosonaa fi bineensota bosona Oromiyaa dhaabbata miti mootummaa adda addaa faana ta'uun hojiin daldala kaarbanii bosona gaarreen Baalee irratti hojjetamaa tureen biyyeessi warroonni misoomaa fi kunuunsa bosonaa irratti waldaan gurmaa'uun hojjetaa turanis maallaqa gurgurtaa kaarbanii irraa argameen fayyadamoo ta'aniiru. Bosona jiru kunuunsuu fi lafa bosonni irraa manca'ee deebisanii misoomsuun kan wal qabatudha. Hirmaannaa uummataan hojii misoomaa fi kunuunsa bosonaa irratti hojjetamu gabaa daldala kaarbanii keessatti hiika mataasaa qaba. Gabaan daldala kaarbanii bosonaa hamma misoomaa fi uwwisa bosonaa dabaluun kan shallagamudha. Akkaataan kafaltiis waliigaltee fi sirna mataasaa qaba. Haguuggii bosonaa jalqaba jiru irratti hundaa'uun hamma uwwisa bosonaa dabaluun shallagamee kafaltiin raawwatamu isa tokko. Sadarkaa biyyaatti daldala kaarbanii wal qabatee kafaltii yeroo jalqabaaf bosona gaarreen Baalee irratti raawwatame sirna kanaan wal qabata. Baalee Ikoooloojiin kan jedhamu irratti yeroo jalqabaatiif bosona Baalee fi Arsii Lixaa Baalee Bahaaratti naannoo kana hedduutti jiru bosona Baharannaa jedhamee beekamuu fi naannoo isaa jiru irratti yeroo jalqabaatiif Red Plaasiin kun akka pilot program jedhameeti akka jalqabbii shaakalliitti kan jalqabame. Kunis kan jalqabame bara 2015 irraa kaaseeti. 2005 akka Itoophiyaa irraa kaasee yookiin immoo akka Faranjiitti bara 2012 irraa kaaseeti kan hojii keessa galee. Kanaaf naannoo sana irratti hojii hojjetame. Hojii sagantaan kun qofti hojjete osoo hin ta'in akka mootummaattis intervenshinii adda addaa hojjetamaa ture. Dhaabbileen adda addaa jiran Faarma Afrikaa dabalatee SOS kunneen dhaabbileen adda addaa dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa naannoo sana irratti hojii bal'aa hojjeteen. Hojiin hojjetame kun ammoo hawaasa gurmeessuudhaan hawaasa waldaadhaan ijaaranii bosona irratti gurmeessuudhaan hawaasni bosonaa akka eegu taasisuudhaan hojii hojjetameen jijjiirama dhufe jechuudha. Biqiltuun nu dhaabnu kun qilleensa gubataa haara gubataa qilleensa irraati xuuxa. Isa qilleensa irraa xuuxu sana kaalkuleet goonee sirna daldala kaarboonii addunyaa irratti geggeeffamaa jiruun biyyi keenya fayyadamaa akka taasisu Red Plus kan jedhu kun sagantaa isaa kanadha. Mancaatii bosonaa hanqisuudhaan qilleensa gubataa silaa qilleensatti gadhiifamu xiqqeessu deebi'ee immoo isa gadhiifame immoo xuuxuudhaan hanqisuu kan jedhu qaba. Warra kana godheef addunyaan in kafalti. Oromiyaan saamba addunyaa ta'aa jirti jechuudha. Somba addunyaa. Kun toorii miti kan isinitti haasa'aa jirru. Gaarawwan Baalee irratti fakkeenya guddaa isinii kaasu. Gaarawwan Baalee irratti sagantaa kana waggaa xiqqoo tureera. Waggaa 10 dura jalqabne. Adeemsi isaa xiqqoo dheeraa ture. Mancaatii bosonaa hambisuudhaan kaarboon daayoksayidii miliyoona 5.5 toonii miliyoona 5.5 kaarboon daayoksayidii equivalent kan jennu xuuxuudhaan qilleensarraa sadarkaa addunyaatti ogeessonni dhufanii safaranii kana hir'isuu keenya mirkaneessanii gaarawwan Baalee irratti Arsii Lixaa dabalatee Nansaboo Dodolaa Adaabbaa dabalatee qarshii yuuroo miliyoona 3.9 yookiin immoo miliyoona 140tti kan siqu uummanni godina Baalee fi Arsii Lixaa
argataniiru. Amma ammaatti qarshiin dhufu kun bu'aa salphaadha jennee yaadnu. Maaliif amma argitee ta'e warri baalirraa qotee bulaan waldaadhaan ijaaramee kaarboonii kana gurguran galii guddaa argataniiran jiruuf jireenya isaanii baay'ee itti fooyyessaa jiru. Kanaaf uummati amma tokko jalqaba jiraachuumaaf ofiisaa jiraachuumaaf bosona kana kunuunsuu qaba. Maaliif galiin achirraa argatu jireenya isaattiin fooyyessee waa yaadda'uun qabu. Qotee jiraata, oomishee jiraata, oomisha isaan dabalaa kun bu'aa tokko. Sanarratti dabalataan immoo gurgurtaa kaarboonii kanarraa qarshiin dhufu kun gara parsantiin 75 isaan harka gaafa ga'u jiruuf jireenya isaanillee itti fooyyeffachuu danda'u jedhameeti akkasitti akka sagantaa kanatti abdii guddaa qaba uummatillee kanarraa waa baay'ee argata jennee irratti hojjechaa jirra. Marsaa lammaffaas ittuma deebi'amee achirratti ilaalame kanaan waggaa 8 keessatti walumaa gala hir'a isaa toonii miiliyoona 9.4 hir'ifameen gara yuuroodhaan gurguramee yeroo san irratti yuuroo miiliyoona 9.9tti gurgurameera jechuudha naannoo san irratti. Kana keessaa dhibbeentaan 40 dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaatiif kan gale yoo ta'u dhibbeentaan 60 ammoo waldaalee achirratti naannoo san gurmaa'aniif maallaqni gadi bu'eeti isaan investimentii adda addaa hojjechuudhaan jiruuf jireenya isaanii fooyyessanii dhiibbaa bosona irratti ta'aa ture waan adda addaatiin ta'aa ture hir'ateeti amma immoo kana caala fuulduratti kana caala qorannoo amma gaggeessaa jirruun kana caala akka gurguramu abdii qabna jechuudha. ለሚቀጥለው ትውልድ የሚተው መልካም ነገር ማኖር ካለብን አንደኛውና ቀላሉ ነገር ነገን ዛሬ መትከል ነው። ለልጆቻችን በየመስኩ በየተራራው የምናኖረው ዛፍ ቢኖር ዳሎታ ዱፉፍ ወንት ዲፍኑ ጋሪን ዮ ጅራቴ inni guddaa fi salphaan boruuf hadda dhaabudha. Ijoollee keenyaaf furuufaa fi tabbarraa mukkeen dhaabuu, nyaata, dawaa, rakkoo jijjiirama qilleensaa addunyaa raasaa jiru fala waaraa dha'uuf murteessaadha. Kanaaf muka dhaabuu jechuun nyaata, dawaa, ittisa lolaa ijaaruu fi uumama faana wal simanii jiraachuu jechuudha. የሚያግዝ ስለሆነ ዛፍ መትከል መድኃኒት መትከል፣ ዛፍ መትከል ምግብ መትከል፣ ዛፍ መትከል ውበትን መትከል፣ ዛፍ መትከል ኃይለኛ ውሃ ተቀናጅቶ ሊያጠፋን ሲመጣ የሚከላከልን አጥር ድንበር መስራት፣ ዛፍ መትከል ከተፈጥሮ ጋር መስማማትና መግባባት ነው። ወጎተን ሸነን ደብረን ኬስ ጎዲናሌ ኦሮሚያ ሰገል kanneen mancaatiin bosonaa keessatti raawwatama jedhamee qorannoon adda ba'e keessatti lafa hektaara 200 ol ta'u irratti waldaa misoomaa fi kunuunsa bosonaa ijaarameen hojiin bu'aa qabeessi raawwatameera. Waldaaleen ijaaraman sadarkaa gandaatti lafa bosonni irraa manca'ee deebisanii misoomsuu fi bosona uumamaa naannoo isaaniitti argamu kunuunsuun tursiisuudha. Qabeenya addunyaa ta'uudhaan galmee yuuniskoo irratti kan galmaa'e bosonni Yaayyoo godina Iluu Abbaa Booraa argama. Aanaalee godinichaa 4 kan haguugu yoo ta'u kan gurguddaa kan umrii yeroo dheeraa qaban hamma kaarbanii hedduu of keessatti kunuunsuun kan qaban bosona of keessaa qabudha. Bosonni kun daldala kaarbanii wal qabatee bosona carraa guddaa hawaasa godinichaatiif uummata Oromiyaa fi biyyaafis madda galii guddaa ta'uu danda'udha. Godinni Iluu Abbaa Booraa kabareejiin bosonaa kan uwwisi bosonaasaa harka 60 fi isaa oliidha. Haa ta'utii garuu akka naannoo kanaatti immoo gaafa teenyee ilaallu hojii nama dhimma kanaan hojjetamaa jiru keessumattuu faalama qilleensaa kana hir'isuu irratti kabareejiin isaa bal'inaan waan qabnuudhaa fi hir'isuu irratti gahee olaanaa kan qabuu fi isa kanas immoo qonnaan bulaan aadaa isaatiin kan tursaa turedhaa fi addunyaadhaaf illee kan gumaachaa jiru ta'uu isaati ammachuudha. Lafa duwwaadha. Lafa duwwaa kana lafa lolaadhaan miicamee horiin irratti inti jette duwwaan nuu kenname misoomsine kan irraa geenyeerra. Bosona uumamaa hin eegna keessattuu ammas nus as keessas jira. Bosona uumamaa hin eegama malee hin badu. Eeguudhaafis immoo wanti kun isa sana eegaa bosona uumamaa eegaayyuu kan ammoo misoomsuudhaaf. Leenjiinis nuu kenname kanatti waadaa galleetti eegne bosonni uumamaa ittiin bu'amu. Lamma duraanii bara 2010 achi bosonni kun akka kanan turre hubannoo namni hin qabu iyyuu ture akka naannoo kanaatti hundumtuu muka jiidhaas hin kuta ture hin mancaasa ture kasalattis maalittis qoraanittis hin fayyadamamu ture. Eegga ejensiin bosonaa dhufeetu jijjiirama qilleensaa dhufee hubannoo nuu kennee lafti kun jechuun lafa barbadaa'aa ture baay'inaan
akka harkanillee hojjenneetu kan lafa kana deebisne nuyi jaruma wajjin taanee jijjiirama qilleensaas nu wajjin ta'aniitu lafa kana hubannoo isaa nuu kennanii lafa kana baay'ee farda keessa oolaa sa'a keessa oolaa hin jiru ture lafti kun deemee hirkanii hojjennee maallenneetu lafa kana sirreessinee eegga dhaabne booddee kunillee daggallootiin jiran kunillee eegga nu eeguu jalqabneeti kan iddootti deebi'anii. Amma baay'ee gaariidha. Kanaan durallee baay'ee sodaatamaa ture. Bosonni kun yoo daanga'e nurkaa fuudhama yaada jedhu sodaa qaba ture uummanni. Garuu ergaa waldaan bulchiinsa bosona hirmaachisaa dhufanii barumsa nuu kennanii leenjii isaa fudhannee bara 2013 kaasnee galle. Uummatni keenyas haala qabiinsa bosonaa kana sirriitti ergaa leenjii isaa hubate akka ofiitti ilaaleetu akka horii isaatti akka dhala isaatti ilaalee bosonachi keessa jiru sirriitti funuunsaa jira. Aanaa kana keessa waldaadhaan ijaaramee kan jiru AR'dhaan kan jirus baay'ee jiru jechuudha. Uumamaanis bosona uumamaa irratti kan ijaaramanii hojjechaa jiranus jiru. Dhaabbiidhaan bosonuma biqiltuu dhaabanii kan kunuunsaa jiran jiru. Waldaa garaagaraa irratti ogeessi waajjiraa gadi bu'ee hubannoo kennaa jira. Kaffaltii kaarboon tireedingii keessa akkamitti akka isaan galanuufis haalli mijachaa fi jira jechuudha. Hojiiwwan waggaa 5 kana keessatti hojjenneef immoo baankiin addunyaa hojii hawaasniif mootummaa waliin ta'anii hojjetaniif jijjiirama qilleensaa kana furuudhaaf babal'ina bosonaa, eegumsa bosonaa, kunuunsa bosonaa naannoon kun hojjetee fi kaffaltiin naannoo ammaaf kan ifee naannoo doolaara miliyoona 40 hawaasa naannoo Oromiyaatiif mootummaa federaalaatiif Oromiyaatiif kennuudhaaf waadaa walii galamee walii mallatteeffamee hojii keessa galamee jira jechuudha. Inni kun tokkoffaa hawaasa keenya hin kakaasaa hojii kanaaf hin kakaasa jedhameetu amanamaa. Lammaffaa hojiiwwan kana namoota hojjetanii fi madda galii ta'ee jireenya jaraa fooyyessuudhaaf hin qarqaaraa jedhameetu amanamaa jechuudha. Amma gama kanaan hojii kana waggaa 5 hojjennee almost gara xumuraatti dhufaa irraa naannoo waxabajjii 30 hojiin kun sagantaan raawwii hojii raawwata waxabajjii 30. Waxabajjii 30 booddee immoo sagantaa kaffaltii daldala kaarbooniitu jalqabaa jechuudha Oromiyaa keessatti. Isa kana raawwachuudhaaf yeroo ammaa qophii waliigalteen mallattaa'eera baankii addunyaatiif mootummaa naannoo Oromiyaatiif mootummaa federaalaa gidduutti waliigalteen mallattaa'ee jira. Daldala kaarboonii toonii tokko qarshii meeqaan doolaara meeqaan akka walirraa bitan waliigalteen mallattaa'ee jira. Amma kan nu hafu yeroo ammaa qaamni sadaffaan baankiin addunyaa qacaree hojiin kun hojjetamuu isaa lafarratti hojjetamuu isaa mirkaneeffachuudhaaf gara kana dhufaa jechuudha. Gara kana dhufamee qophiin adda addaa godhamaa jira. Qophii godhame kana lafarratti mirkaneeffatu jechuudha. Bosonni kun amma babbeessi mul'atu kun ala sanatti xixinnoo ture. Itti hojjetameeti itti eegameetu kan akkas ta'e. Nu itti fayyadamuun hin taataanaan akka carraan taataanaan kaarbaniin hin gurgurama waan jedhamu hubannoo qabna. Duraanis hubannoo kanaatiin fudhanneeti. Hin carraan keenya nu qaqqaba taanaan kaarbaniis yeroo arganne itti fayyadamuu dandeenyannee abdii qabna. Bosona kana sirriitti yoo eeggannee jenne haala isa dur yeroo jalqaba shaallagameen olitti funuunsaa yoo deemne kaarbooniin sirriitti akka nu kaffalamu nu hubachiisanii jiru. Kanuma irratti hundaa'uudhaan immoo uummata keenya wal gorsinee funuunfataa jirra jechaadha. Isa kanaan dura hojjetameen alatti isa duudaa jiru akka eegame faalama qilleensaa akka nutti hin finne kaarbooniin keenya akka dabalaa deemee kaffaltiin gaanuu kennamuuf qabeenya jiruuf jireenya qonnaan bulaan keenya akka fooyya'u taasisuudhaaf qoraan illee akkaataa malee akka keessaan bu'amne. Gara fuulduraatti nus immoo kana caalaatti isa qabeenya uumamaan arganne kana caalaa harka keenyaan illee oomishnee kunuunsinee bakka haphatitti illee dhaabneetti daballee addunyaa kanaaf kaarbeenii gaariin akka argamu qilleensa addunyaa kun illee akka to'atamuu fi yaada qabnachaadha. Isa kanaan wal qabatee amma akka godina kan keenyaatti hojiiwwan bal'aan akka mootummaattis ta'ee dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjin dhimmoonni bal'aan kan geggeeffamaa jiran ta'uu isaati. Isa kanaafis qonnaan bulaan keenya waldaadhaan gurmaa'ee kallattiin ittiin jiruuf jireenya isaallee dhimma kanaan wal qabatee geggeessaa itti jiru keessatti amma yeroo ammaa dhimmoonni haala dureen ragawwan dhimmoota kanaaf barbaachisan dhaabbilee miti mootummaa faanas ta'uudhaan dhaabbata bosonaa faanas ta'uudhaan amma yeroo ammaa haala dureen dhimmoota sanaaf barbaachisan rekwaayimentiin baankii addunyaa barbaadu sun jira waanta ta'eedhaaf isa kanallee akkaataan ittiin guuttatee dhimma kanatti argamee fayyadamaa irraa ta'uuf hojiiwwan bal'aan qindoominaan kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Bosonni hirmaannaa uummataan akka buluuf hojii waggoottan 6 dabran keessa sagantaa haala teessuma lafa bosona Oromiyaan hojii guutuu Oromiyaa keessatti hojjetamaa tureen jijjiiramni guddaan dhufeera.
Lafa bosonaa daangessuun waldaan uummanni irratti ijaaramee hojii kunuunsaa fi misooma bosonaa irratti hojjetamaa tureen uwwisi bosonaa akka dabalu gumaacheera. Ashaaraa magariisaan dhaabbiin biqiltuu waggoottan afran dabranii ammoo daranuu gabbiseera. Uwwisa bosonaa dabaluun waan tokko ta'e faayidaa dinagdeetiis dhaloota har'aatiif dhaloota boruu osoo hin taane dhaloota har'aatiifis kan qabu ta'uu isaati. Addatti immoo uummata Baaleetiif ammoo gama tokkoon lakkisa qilleensa faalamaa haalli xiqqeessaa jiru waan jiruuf kanarraa kan ka'e gurgurtaa kaarboonii irratti hirmaachaa jira. Kun ammoo galii maallaqaan biyya keessatti argamu qofa osoo hin taane sharafa biyya alaatiis argamsiisaa kan jirudha. Waggootan 4 fi 5 itti aanu kana keessatti akka waliigalaatti cimnee kan hojjennu yoo ta'e doolaarri hanga miliyoona 40 argamuu akka danda'u gara dhaabbilee garaagaraatiin su'aada nu galinne waan jiraniif. Ashaaraa magariisaatiin hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee guddaadha. Guddaa qofa osoo hin ta'in bara baraan baay'ee dabalaa kan dhufedha. Kun waan guddaadha akka biyya keenyatti jijjiirama guddaa fiduu kan danda'udha. Kana keessatti yoo ilaallu baranaa akka biyyaatti biiliyoonni 6.5 akka biyyaatti nu biratti Oromiyaa keessatti garuu karoora hiixataa qabachuudhaan biqiltuu biiliyoona 4.9 qophaa'ee jira. Kana keessaa yoo xiqqaate biiliyoonni 4.5 ni dhaabamedha meeti karoorfamee jira. Kun jijjiirama guddaa fida. Keessattuu akka biyya akka naannoo keenyattis ta'e akka biyyaatti bara akka faranjii bara 2030tti yookaan immoo akka Itoophiyaatti bara 2022tti karoora imala badhaadhinaatiin jechuudha. Waggaa 10 dhufu keessatti dhibbeentaa 30 uwwisa bosonaa 26.6 jiru akka naannoo keenyatti dhibbeentaa 30 hin geenye jennee hojjechaa jira. Kun haala amma jennu deemnu kana yoo hojjetame ta'e yeroo kana osoo hin eegin waggaa muraasa keessatti jijjiirama fiduu dandeenya jechuudha. Kun achiif godhuu dandeenya waan karoorfanne kana waan ta'eef kana galmaan ga'u jechuun ammoo cinaatti bu'aa kaarboonii irraa argannu fuulduratti dachaa baay'eedhaan kan guddisudha jechuudha. Kanaaf daldala kaarboonii qofarra biyyi teenya hawaasni keenya akka jiru jijjiirama guddaa jiruuf jireenya isaa irratti jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Kana bira darbeeti jiruuf jireenya hawaasaa jijjiirra jechuun dhiibbaan bosona irratti ta'uun xiqqaata. Namni kanaaf jecha bu'aa dinagdaa kanaaf jecha bosona ofii kunuunsuutti seena jechuudha. Lafa garaagaraa akka malee miidhamte carraa kana fayyadamneetiin deebinee magariisuu qabaannaa muka dhaabuu qabaannaa bakka garaagaraatti muka dhaabuu qabaannaa bosona qofatti miti naannoo namni jiraatu hundattuu muka dhaabuu qabaannaa muka maalii muka nyaatan muka jijjiirama qilleensaa gaaddisa ta'uu daraaraa nyaatan fiduu misooma biyyeetiif eegumsa biyyeetiif illee gahee qabu kanneen godhuu qabaannaa kun jabaatee itti fufuu qabaata. Ola deemaan muka muru aadaa cimaa qaba. Muka tokko yoo muru Oromoon muka meeqa akka bakka buusu hin beeka. Aadaa kanaan uumama faana waliin ta'ee walii galee jiraachaa kan ture. Baroottan darban rakkoo uumama faana uumneen uumamni deebistee nu adabdee jirti. Gogiinsi nu miidhaa tureera. Hanqinni bishaanii rakkoo keessa nu galchaa tureera. Rakkoon qilleensaa qe'ee keenyarraa nu buqqisaa oomisha nu harkatti miidhaa turee jira. Boqonnaa kana cufuudhaaf aadaaf duudhaa keenya ganamaatti deebinee seenaa faana araaramuudhaaf hojii guddaan hojjetamaati kan jiru. Qixa kanaan hojiiwwan hojjetamaa turee fi jiru daranuu cimsuun gabaa kaarboonii keessatti fayyadamaa ta'uuf karoora addaan hojiitti galameera. Waggoota 8 dhufan keessatti Oromiyaatti qofa hojii hojjetamuun kaarboon daayoksayidii toonii miliyoona 23 qilleensa akka gadi hin lakkifamne hir'isuuf waadaa galameen raawwii hojii kanaanis baankiin addunyaa doolaara Ameerikaa miliyoona 40 kaffaltii raawwatuuf karaa ministeera maallaqaan waliigaltee mallattaa'eera. Waggaa 8 dhufu keessatti kan hir'ifnu keessa haguma feene isaa hir'isnu isaan miliyoona 4.8 doolaara miliyoona 40 duraa bituudhaaf waadaa galaniiranii kun waan guddaadha. Kun ammoo waggaa waggaadhaan keessattuu waggoota 3 dhufu keessatti ammoo specifically already kan amma gurgurtaadhaaf ready ta'e miliyoona 1.8 kan ta'u toonii miliyoona 1.8 kan ta'u miliyoona 15 nurraa bituudhaaf bosona irratti waliigaltee mallatteessine jechuudha. Amma kun hafu hojii sakatta'iinsaa hojjechuudha. Sakatta'iinsa yeroo ammaa irratti waggoota darbe kana keessatti beezlaayinii isaa hojjennee fidneerra 2022tti kan jiru hojjennee fidneerra 2022 kana keessatti meeqa turrate dhuguma actually Oromiyaa keessatti kaarboon daayoksayidii meeqa hir'isneerra kan jiru isa hojjechaa jirra. Inni ammaa gaa ji'a 6 keessatti dhuma. Ji'a 6 booda kafaltiin jalqabaa raawwata. Hojii waggoota 5 darban hojjenne irratti
result based payment irratti hojjechaa turre walii galtee mallatteessee jirtu Itoophiyaan jechuudha. Oromiyaa bakka buutee biyya akka biyyaatti Itoophiyaatu mallatteessa waan ta'eef doolaara miliyoona 40 gurgurtaadhaaf ji'a darbe mallattoo mallattaa jira jechuudha. Baankii addunyaa fi kabajamoo obbo Ahmed Shidee wajjiniin jechuudha. So kana yeroo jennu egaa kaffaltii bu'aa irratti hundaa'e waan nuti hojjenne kan hojjenneera bosona kanaa misoomsineerra hamma kanaa immoo dhaabneerra hamma kanaa immoo kaarboonii qilleensa keessaa xuuxameera yookaan sequestrate ta'eera jedhamee sanatu safaramee gurgurtaa kaarboonii jedhama. Kun immoo saayintifikaalii haala ittiin hojjetamu saayinsii mataasaa qabaata jechuudha. Kana carraa guddaatu jira. Maaliif nuti amma doolaara miliyoona 40 kana kan gurgurre kaarboon daayoksaayiid ekwivalentii miliyoona 5 qofa. Toonii miliyoona 5 qofa. Nuti immoo akka biyyaatti kanaa ol jenereet goona. Jenneet hojjechaa jira. Kun maalidha? Inisheetiiviin Oromiyaa keessatti hojjetaman jiru. Inisheetiivoota kalmiidhaan, riippiidhaan, faarma Afrikaadhaan, warra Itiyoo Weetilaand, warri kun hundumtuu isaan hojjetani waan giriin leegaasii illee dabalatee hojii kanaaf kontiribiyuut godha. Sun immoo walitti dhufee akka biyyaatti akka Oromiyaatti net 23 million ton of carbon dioxide kana generate goona jenneetidha hojjechaa jira. Kun immoo egaa gurgurtaa isaa gabaaf dhiyaate akka biyyaatti galii kana hin jedhamne agarsiisuu danda'a. Gatiin kafaltii hamma kaarbanii yeroo gara yerootti dabalaa dhufeera. Kunis galma walii galtee marii Paaris dhugoomsuun murtoowwan darbanii wal qabata. Bu'uura kanaan hadda addunyaa irratti gabaa daldala kaarbanii wal qabatee waggaatti doolaarri Ameerikaa biliyoona 900 baasii ta'uu ragaaleera. Kanaanis addunyaa irratti hamma kaarbanii yookaan gaasota ho'a ukkaamsituu qilleensatti gad lakkifamu harka 17 oliin hir'isuu danda'amuutu himama. Ta'ullee rakkoo jijjiirama qilleensaan gahuu dandamachuuf carraawwan jiran hundatti dhimma bahuun barbaachisaa ta'utu hubachiifama. Maan nuti amma akka biyyaatti nuti walii galtee mallatteessine toonii tokko toon of kaarboon daayoksaaidii tokko doolaara 9 walii galle. Gara fuulduraatti immoo gatiin kana caalaa dabalaa deema waan ta'eef akka biyyaatti abdii guddaatu jira. Maaliif hojiin misooma bosonaa irratti hojjetamaa jiru akka biyyaatti dhaabbiin maayinni ashaaraa magariisaa kun hojii guddaa galii guddaa akka biyyaatti fida uummatillee faayidaa guddaa irraa argata jenneeti hojjechaa jirra. Amma qarshiin akkaataa kanatti dhufu kuni eenyu maal hojjetee maal argata kan jedhus qorannoodhaan adda ba'ee jira. Fakkeenyaaf doolaara miliyoona 40 kana harki 75 uummataaf deema kallattiidhaan for the community. Harki 15 immoo mootummaa naannoo Oromiyaa fi harki 5 mootummaa federaalaaf harki 5 immoo namoota dhuunfaadhaan bosona misoomsanii akkasumas illee beelada irratti illee warra hojjetanii marsaa lammaffaadhaan akkaataa kanatti isaaniif kaffalama jechuudha. Kooppii jedhama waltajjii addunyaa jijjiirama qilleensaa addunyaa. Kooppii 27tti gatiin baay'ee gadi bu'aa ture gatiin kaarbanii. Nu amma baalee koorijiin irratti ka gurgurre yuuroo toonii tokko yuuroo tokko tuqaa 3 gurgurre jechuudha. Toonii tokko guutuu yuuroo tokko tuqaa duwwaa 3 gurgurame jechuudha. Amma garuu yeroo ammaa irratti erga kooppiin 27 irratti kooppiin kun kan Glasgow jedhama bara darbe waggaa darbe kan gaggeeffame isarratti negoosheeshinii cimaa taasifneen achi asis akkuma gabaati akkuma gabaa adda addaa bitattuuti. Amma nasii kenna amma dirdiiwwaniidhaan jechuudha baargeen gooteeti negoosheet gooteeti kan gurgurattu waan ta'eef yeroo ammaa irratti tooniin tokko haala lamaan gurgurama gara doolaara 9tti akka wal guddatu taasifameera jechuudha. Itti aanee doolaara 5 ture doolaara 5 irraa baargeen godhuudhaan gara doolaara 9 gaheera jechuudha. Amma toonii tokkichi doolaara 9 gurgurama. Kun jechuun waan qabnu kana gara maallaqaatti jijjiiruudhaaf waan guddaadha jechuudha. Inni immiishiniin isaanii baay'ee hedduu ta'e negoosheeshiniin akka biyyaatti akka addunyaatti gaggeeffamaa jiru inni negoosheeshiniin isaa ganaa murteerra hin geenye ammayyuttuma deemamaa jira. Gurgurtaan kaarboonii amma gurgurru kun garuu warra namoota dhuunfaadhaan fedhii qaban doonaroch ofii isaaniitti walitti dhufanii iddoo tokkotti qo'aatii tokkotti walitti qabaniitiin karaa ISFL bitteef gurgurtaan isaa gaggeeffamaa jira jechuudha. Amma keenya warra nurraa bitan kun biyyoota adda addaa walitti dhufanii doonaroota malee akka voluntary markets malee akka addunyaatti sana negoosheeshiniin sun hojiirra oolee kaffaltii sanaa miti. Inni ammayyuu walii galtee irra hin ga'amne ammayyuu itti fufeema jira. Waggaa waggaadhaan negoosheeshiniin hin gaggeeffama
murtee tokko irra geenye biyyooti kaarboonii gallakkisaanii baay'ee cimaa ta'e warra immoo akka biyya keenya kana sappoortii gochuu qabu jedhanii negosheet gochaa turan sun inni ammayyuu itti fufee jira walii galteessa dhumaa irra geenye. Itoophiyaan hojii ashaaraa magariisaan hojjetaa turtee fi jirtuun cinaa misooma anniisaa maddeen haaromfamuu irratti gaggeessaa jirtu dinagdee magariisaa yookaan guddina dinagdee kaarboniinsaa zeeroo ta'e ijaaruuf kutannoon hojii hojjetaa jirtu agarsiistudha. Dhugaadha kan akka addunyaatti yeroo amma chaalenjii guddaan ta'aa jiru anniisni fayyadamaa jiran yookaan inarjiin fayyadamaa jiranii faalama qilleensaatii fi gumaacha guddaa qaba. Keessumaa fossil fuel yookaan fossil source kan jennu kan akka boba'aa kun balaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf addunyaan maal barbaadaa jira yeroo ammaa kana anniisa qilleensa jijjiirama qilleensaatiif gumaacha qaban yookaan hir'isuu kan danda'u anniisa magariisaa jennee kan waamuu dandeenyuuf addunyaan ilaalaa jira. Itoophiyaan immoo yoonnaa ilaalle guutummaan nuti fayyadamaa jirru harmootiin keenya kan baadiyyaa keessaa fayyadaman isa kan qoraan fayyadaman kanarraa kan hafe green energy source yookaan anniisa madda magariisa irraa dhufu jennee fudhachuu hin dandeenya. Maaliifii hydropower kan qabnu. Hydropower jechuun humna anniisa bishaan irraa oomishnu jechuudha. Kan biraan soolaariidha. Kan biraan kan nuti qabnu qilleensa irraati. Wind kan jennu kun jechuudha. Jarri kun gumaacha iddoo guddaa qabu. Potenshaal biyyi kun qabdu iyyuu Itoophiyaan qabdu iyyuu inni guddaan warra kanaadha jechuudha. Akka iddoo biraa boba'aan fayyadamnu maal hin fayyadamnu. Kun fakkeenyummaa guddaadha kan inni qabu.